Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi fararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Halkan keessaa sa'aatii 8dha. Irrimni na biraa eega fagaate hoolee buleeraa jechuudha tureera eegananii rafuu dhiisee hoolee bulee beektu seenaa irra deddeebiidha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Asii abbaan bukurruufee na biraa rafaa jira. Asimo ijitti itaet akkasittan hammadhee jira jechuudha. Maal fanii viidiyoo kana isin hojjechuu barbaaddan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 kana caala isinitti baay'isu maaliif seetan ani as boochi nama gargari namni karaa ittiin buu karaa ittiin waan yaadda'u waan jedhu hedduu gargar qaba jechuudha. Fayyooni amma jiraannarraa deemee jiraanna biran jiru ijoollee isaatiif maal jedhaarti. Amma naan abbaan eebbuu na bira jira kun ani garuu taa'ee kana faana sa'aatii 8tiif kun amma ilaali waan ishiin ta'aa jirtu. Ijoollee fayyaa baatanii ijoollee fayyaa nagaa faana ta'anii waaqayyoon hin tuqin. Bakka in dhufa gaaf tokko ijoollee fayyaa qabattee teessee ammaarrartee hin booyin waaqayyo yeroo ni qaba. Waan sin barsiisuu qabu barataa jirtu ta'a. Akkasuma nullee waan nu barsiisuu qabdu nu barsiisaa jirta ta'a. Kanaaf karaa yaada adda addaa keessatti anama fakkeenya baay'ee mo'aa ture. Amma yoomitti mucaan koos akkas taatee amma yoomitti anis akkas ta'ee amma yoomitti akkasitti irriba malee taa'ee jirin bo'aa ture. Dhugaan siniin jedha asuma dhugaa kun jedha. Riili jechuun ankee waan darbuudha fayyooku. Jiraan ijoollee isaa gatee eessayyuu hin deebi'as hin dhufas. Kanaaf kadhadhu waaqayyo qofatti kenni. Miidiyaa irrayyuu fiduurra doon ta'e waaqayyotti kenni. Waaqayyoon kadhadhu. Isa fuulduratti kufi. Isa fuulduratti boo'i. Isa fuulduratti seenaa namaa hin jijjiira waan ta'eef jechuudha. Hin dhufa. Bakka hin dhufa jiraan deebi'ee ijoollee isaa gatee gargar waan sirraa bahee adda taa'u miti. Kanaaf hin dhufa. Kanaaf iyyuu siin jedha. Ishiin sa'aatii 6tti gallakkifte. Ani immoo sa'aatiin itti naappilee osoo ta'u wayin immoo sinii fe'uun beeku. Garuu liicha laalee jechuudha. Jidduu kanaan viidiyoo isaan dura hojjetame sana agarree isaan booda argamsiisame. Maaliif intarneetiin qabuun ture kanaaf jechuudha. Viidiyoo kanatti aanee isiniif jiru dhaggeeffadhaa. Barumsa guddaa irraa barattu. Isuma dhugaa kun isiniin jedha. Viidiyoo kanatti aanee jiru amma dhumaatti dhaggeeffadhaatii yaada qabdan koomantii irratti naaf godhaa. Lafa nagaa oolaa, lafa nagaa bulaa, karaa gama kootiin viidiyicha sana feeree nagaan naaf oolaa. Mucaana duubatti argaa jirtan kana waggaa 5 dura guyyaa tokko nan beela'e jedhee itti bilbilannaan antuuta du'aa peestaala keessa kaa'ee mana kootti naaf fide. Mucaan argaa jirtan kun jechaadha. Akkas ture. Inni mana obboleessaa taa'ee barata. Ani immoo mana kireeffadhee taa'a. Hiriyaadhaa baay'ee walitti dhiyaannaa. Guyyaa tokko mana kootti waa hitanii waan tokko mari'adhe. Ani bara kana ofin ajjeesaan jedhee waggaa 5 kana jechaadha. Asuma Finfinneetti. Hojii dhabee rakkachaan jira. Kiraay manaas waan hin kaffalu dhabee. Beelaan jira. Abdii kutadheera bakka ofin ajjeesa baranaan jedheen. Ati nama dadhabaa akkanaatii naa jedheen itti kolfee na biraa deeme. Guyyaa 2 booddee deebisee naa bilbilee eessa jirtaa jedhe. Bakkeen jiraa jennaani. Mana kee deemeetanii shiroo xiqqoo wayinii peestaalaan si hojjisiisee si fidee hin tuffatiniiti galii fudhu nyaadhu xarabbeezaa irran si kaa'eedhe. Ariifadheen fiigee galee dhuguma se'e. Yemmuun galu peestaala gurraachaanii xarabbeezaa irra. Harka koo dhiqadheen shiroo nyaachuudhaa gadi taa'e. Yeroon peestaala sana banee harka koo keessa kaayee ol fuudhu natti jabaate. Maalidha jedhee gottoteema yeroon keessaa ol baasu shirootu hin taane antuuta du'aadha. Baay'eema tokko surrunne jedhe. Gadi darbadhee fiigee ba'eeni bilbileef. Ati hin jedheeni nama utuu hin taane ati boofaan jedheen.
ana nama icciiti koositti mate nama beela'ee natti qoosudha itti hantuuta du'aa fiddee mana koo keessaa ati nama miti boofaan jedheeni natti kolfeetu amma hantuuta sana gattee moo mana jiraa jedhe kana booddee natti hin dubbatiniin jedheen bilbilan cufiniiti yeroo tokko na dhaggeeffadhu jedhe hantuuta du'aa sana jala waan jiru laali peestala keessaa jedhe hantuuticha gadi darbadheen ture amma yeroo lammaffaadhaaf ani hantuuta du'aa sana peestala keessaa baasaa namittiin kun ammas na shawwaddiilaa jedhee tayyaade garuu immoo waan keessi koo shakkeefani yeroo lammaffaadhaaf hin dhaqee hantuuta du'aa peestala keessaa baasee laale yeroon jala isaa laalu qarshii 500 fi waraqaa barreeffama qabu jira rifadhee qarshii 500 sana keessaa baafadheetani waraqaa barreeffama qabu sanaan dubbise yeroon dubbisu akkas jedha waa'ee of ajjeesuu waa'ee du'aa yaaduun keeyyuu dadhabaa ta'uu keenatti agarsiise yeroo darbuuf jetteetu kiraay manaa qarshii 500tiif jetteetu beela guyyaa har'aatiif jettee of hin ajjeesanaan jette sin tuffadheedha amma qarshii kana kiraay manaa kee kaffaladhu isammoo bara kana du'aa kootu mana kana keessaa baa jette bakka du'aan kee mana kana keessaa bahu hantuuta du'aa sana fuudhii mana kee keessaa baasi jedhe baay'eema tokko natti dhaga'ame mucaa kana deebisee bilbilaan na jalaa kaasuu dideen immoo guyyaa sana guyyaa lama booddee deebinee wal agarree qarshii 500 sana eessaa fuutee jedhee yeroon qoradhu baadiyyaatti abbaa isaatti bilbileetu baay'ee riftivaalii bara ture yeroo sanin immoo riftivaalii waan baratuufi mana barumsaarraa na dhorkanii waan hin kaffaluun dhabe jedheetu abbaa isaarraa qarshii 500 ergisiifatee kiraa manaa naa kaffalee hantuuta du'aa immoo bakka du'a keetiiti jedhee mana koo keessaa na baay'ise amma yeroon sun akka ajaa'ibaatti darbeera inni garuu yeroo itti deddeebi'eetu qarshii koo 500 bara sanaan kiraa manaa si kaffale maanaa deebisuu diddeenaan jedha amma qarshii isaa 500 sana qopheesseefiira hantuuta du'aan dhabe qarshii isaa deebisee hantuuta du'aan dhiisu dheetani torbee lamaa ol erganii hantuuta adamsuu jalqabe argadhee ajjeesuu hin dandeenye walumaa galatti hiriyaa jechuun nama wajjin nyaatiidhaaf nama wajjin dhugeedhaaf miti namoonni hubattanii kanarratti kana deeggartanii barbaada amma yeroon sun darbuusi namoota bara gaarii wajjin dabarse caala namoota bara rakkinaa wajjin dabarse hin dagadhu mee inni immoo waan inni jedhuun dhaggeeffadhaame walumaan haa hordofnume waan guyyaa sana dhaggeeffadhaa silma mataansaa ofan ajjeesa jedhanii yaaduuni du'a wanta darbuuf jedhanii immoo of ajjeesuun gaarii miti addunyaa amma keessa jiraannu kana keessa wanti hin darbamne hin jiru kanaafiyyuu abdii kutattanii of hin ajjeesa hin jedhinaa hundumti isaayyuu hin darbaa galatooma share copy link gochuudha namoota hedduu biraan naagaa baay'een isin jaalladhaa galatooma bara 2017tti kisaaraa na mudatee fi bu'aan buufadhe akkasumas bara 2018 immoo karooran qabadhee jiruun sinii qooda hanga dhumaatti na dhaggeeffadha waan guddaan irraa barattu yoommoo ofii keessanii waa barattanitu ta'e nama jaallattaniif sheerii naa godha mallattoo dheetuu godhaan isa akkaawunti kana fooloo godhaatii na jajjabeessa bara 2017 kisaaraa gurguddaa afuriin rukutame bu'aa garuu tokko duwwaan buufadhe kisaaraa afur keessaa inni jalqabaa akka malee na miidhe nama abdachuu kooti nama abdachuun boolla qoteetu gadi fageessee na awwaale inni lammaffaan nama gatii jaalalaa hin beekneef aarsaa jaalalaa kaffaluu kooti inni sadaffaan nama nan barbaanne cabee ka'ee barbaaduu kooti inni arfaffaan nama karoora guddinaa hin qabnetti michoomuu nama akeeka fiixaan bahinsa hin qabne duukaa bu'uu kooti kisaaraan kun arfan baay'ee na miidhan bu'aan ani buufadhe immoo bu'aa tokkodha innis guyyaa tokkollee haa taatu yaa waaqa koo adaraa akka namaa natti hin ta'in jedhee waaqayyoon kadhachuu kooti akka namaa natti hin ta'in jedhee waaqayyoon kadhachuu kooti kadhanni koo tokkittiin suni bu'aa guddaa naa buuste gaafa namni nani abdadhe boolla qotee na awwaale waaqa nani adaraa jedheetti of kenne sanatu lafatti namni na awwaalee na kaase gaafa namni nama nan barbaanne barbaaduutti humna koo fixe waaqa ani adaraa ittiin jedhe sanatu humna naa ta'e
bara kana na xumursiisa. Gaafa namni ani nama gatii jaalalaa hin beekneef aarsaa jaalalaa kaffalaa ture yommuu miidhametti waaqa tola na jaalatetu miidhama na oolchee bara kanaan na gahe. Inni kun bu'aan koo inni guddaan waaqaan adaraa jechuu koo waaqa gaarii qabaachuu kooti. Isaaf maalin godha? Kanaafuu mirga kan hin kennu kireeditii kan hin kennu bara 2017tti waaqa gubbaa kanaa adaraa jedhee yaan itti of kenne sana qofadha. Karoora koo bara 2018 sinitti hima. Karoora koo bara 2018 inni guddaan kisaaraan kaleessaa barana sakkanatti hin deebine gabaa kaleessaa keessa dhaabadhe sana lagachuu kooti. Ammani nama nan barbaanne barbaadaa ture barbaadee of argachuu. Ammani nama dhimma naaf hin baafne abdachaa ture waaqa guddaa abdachuu. Amman nama gatii jaalalaa hin beekneef aarsaa jaalalaa kaffalaa ture waaqa koo jaallachuu of jaallachuu. Ela bara 2018 ani ampuulii ibsaati. Yoo ati na ibsatte siifan ifa. Yoo ati na dhaamsite immoo sittan dukkanaa. Bara 2018 ani biftuu ganamaati. Yoo ati na qaqqammatte siifan ho'a. Yoo ati natti qorrite immoo ani immoo cabbii caalan sitti diilallaa. Gorsa koo kana qabadhaa. Nama sitti ampuulii ta'e nama si dhaamse itti dukkanaayi. Nama si ibsate immoo ifiif. Biftuu ta'e nama si qaqqammatetti hoo'i. Nama sitti qorre immoo ati immoo cabbii caalatti diilallaayi. Gowwaa bineensaa boolla tokkotti sagal waraanuu jedhe Oromoon. Kisaaraan kaleessaa muudannoo akkooti qabda yoo ta'e baraan sirra deebi'ee sin mudatin. Baay'een sin jaalladha obboleessa keessa Amaanu'eel. Bari kuni bara milkaa'inaa bara itti yaada keessan fiixaan baafattan siniif haa ta'u. Baay'een sin jaalladha.